Waan abdii isaa gaa kun maa rakkoo ta'e. Ergeessaaf caccuu baadhee guula isinitti baase ilmoo dhabaa ilmoo naa kenna. ፕሬዝዳንቱ ተጫዋቾቻቸውን አስረገዙ። kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo itti bohaaraa irraa barannu akkasumas waa'ee Caalaa Bultumee fi Kadir Martuu. Maaltu sirraana? Viidiyoon kunis ni jira hanga dhumaatitti na faana tura. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatitti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Like godhaa. Viidiyoo addaa kan jalqabnuun gaafii kanaani. Qubee afaan Oromoo keessa qubee sadii kan laagaa irratti biifamu natti hime. Dhaan irra barate. Irra barate. Ayyee. Qa. Nya. Laagaa irratti. So. Laagaa gadii keessa. Da. Yaal. Narkan namas narkan. Ay narkan. Yaal. Da. Narkan namas narkan. Bakka kanuma. Namoonni hedduu deebisuu hin dandeenye deebii gaafii kanaa koomentii irratti naa barreessaa mee. Si qofaa miti maaniyyuu akka itti barumsi kun na jibbisiisaa jiru. Ofumaan deemaa jira beektamti mana barumsa. Isa maatii masodaan giddiima deemaa jira. Ofumaan dhiisee barumsa kan na jibbisiise maal isa jettu kanaa dhaabi. Yoo baratti nama taate miti akkamittiin na jibbisiisan dhiisatta. Manni maalaa isaa jirtan aan akka riyaatu tokkotti si gorseera. Itti yaadi yoo fe'ette baradhu. Ijoolleen tokko maatii sodaatanii kan baratan waan jiranii fi viidiyoon kun irraa haa barannuuf kan hojjetame keessa keenyaa jechuudha. Yoo itti yaadnee fedhii keenyaan baranne bu'aa argamsiisuu dandeenya. Kanatti yoo wajjin taphatan waan baay'ee nama gammachiisu. Viidiyoon itti aanus kanuma fakkaataa haa ilaallume. Asamare warra biraanu ya asamare ko nu arage dugna duranu. Asamare warra biraanu la asamare to nu arage dugna duranu. Haraqee generation. Asamareto shagar bana lala samareto shagar yabiye gurati asamareto fidara ke kana bushi lala samareto jarri lachu al fakadi asamare warra biranu ya asamareto dwara ke dugna duranu. Viidiyoon itti aanu artist Kadir Martuu sirba baay'ee namatti toltu takka sagalee isaatiin jedhee jira haa ilaallume. Simiyadi yaabiyeko simiyadi jirachuun na dhibee ansirraa fagaadhe. Simiyadi yaabiyeko simiyadi jirachuun na dhibee ansirraa fagaadhe. Adde Oromiyaa. Jalatam tutiya abjunki yesumal kani figuyam alkani figuya demne vaganule lubun sitire hoda hammam yoturrelle galme kenya sida ayat. Jaalala Oromiyaaf qabu gara biyyaatitti akka galuu barbaadu haala namatti tolu kanaan sirbaan ibsee jira. Inni itti aanu ammoo inni biraa torbaan kana sooshaal miidiyaa irratti haasaa guddaa kan ta'e jechuudha. Waa'een isaa ilkaan bifa haaraan dhaabameefii jira haa ilaallume. Abbaan qabeenyaa Oromoo obbo Yaadataa Junaydii artistii Kadir Martuutiif ilkaan birrii qaalii taheen dhaabe. Artisti Kadir Martuu akka jedhutti abbaan qabeenyaa Oromoo obbo Yaadataa Junaydii miliyoonota dhangalaasuun ilkaan koo naaf bareeche naaf galateeffadha jedhe. Waan guddaa hojjeteefii jira abbaan qabeenyaa Oromoo kun jechuudha. Kadiris nama waan salphaa uummata keenyaaf hojjetee miti seenaa guddaa hojjetee jira. Yaada isaa haa dhageeffannume.
yaadataa jechuun ijoollummaarraa kaasee nama hojiidhaaf hiriireedha barumsaaf hiriire beekumsaanis nama barate hojiidhaanis nama bilchaate. Kana gaa ka barbaachisu biyyattiidhaafis fakkeenya dargaggoo hundaa fakkeenya shamarran hundaati. Ka jijjiiramee jiru jijjiiruu danda'a. Hamma ilaalchi sammuu keenyaan jijjiiramanitti akka yaadataatti biyya teenyaas jiruu teenyaas jijjiiruu hin dandeenyu. Ilaalcha keenya yoo jijjiiree qofa akka yaadataatti biyya keenyaas jiruu teenyaas jijjiiruu dandeenya jechuudha. Yaadataan abbaa qabeenyaa Oromoo namoota hedduu fakkeenya guddaa ta'uu danda'u. Atis baga gammaddee inni biraa sammuun keenya hin jijjiiramne ilaalchi keenya hin jijjiiramne jijjiiramuu hin dandeenyu. Kun dhugaadha. Obboleessu. Abeet. Akkam nagaa jedha? Nagaadha. Jirta? Jira kunoo. Na beektaati? Lakke noo sin beeku. Na beektu maal? Sin beeku sin beeku. Fuuluma nallee beektu ilaali sirriitti. Lakke akkuma dalalteertu warran si argeessati. Argitan beektu? Si argee man beekon. Anoo gamaa dheensitti maayyuu miti. Anoo erga buddeen nyaadhe erga midhaan nyaadhe ji'a 3-4 fixeera. Bishaan mana akka qammasee jiraadha anoo. Ashee. Sararaan bakka nakee abuu fedhama qoonqoon waama nyaadhuun dhabee sinitti goree. Birrii dhabdeere. Birrii dhabdee si jennu. Kan beektanii garuu. Sin beeku anoo. Waama sitti garuu. Ragaa rakkataa gargaaruu waama jiruudha. Oduugaa kanan argara. Tuffannoon Ay guutaafa guutaafa. Ati akkas ta'e dhumigee. Dhumigee akkas ta'e. Akkas ta'e dhumigee. Namoonni waan xiqqoo namaa kennitanii maqaa nama balleessitan dhiisa hin ta'u dhiisa. Waan Abdiisaa gaa kun maa rakkoo ta'e. Eerpoortii inni Baahar Daarii Balaayii Zallaqeen jedhamu moo Balaayii Zallaqeen Internaashinaal Eerpoort jedhama. Eerpoortii inni Maqalee Raasa Lulaa Abbaa Naggaa Internaashinaal Eerpoort jedhama. Eerpoortii tokko keessa waajjira meeqatu jira? Baay'ee jira miti? Ani garuu waajjira tokkitti ishee magaalaan waajjira Leetanaal Koloneel Abdiisaa Gaadheen moggaasee ammaaf ammatti maqicha irraa kaasidhaan jedhan. Kaasii hin kaasuun kun gaa dubbii uume. Abdiisaa Gaa nama biyyaaf waan guddaa hojjeteeru waajjirri takkattiin eerpoortii keessatti maqaa isaatiin moggaafamte jennaaniin wanti akkanaa kun injiinar Taliilaa irratti ta'aa ture jira jechuudha. Dhugumaan waan baay'ee nama gaddisiisu. Walqixxummaa afaanii mirkaneessuudhaafis jaalalaa fi kabajanii eenyummaa koof qabu agarsiisuudhaafis dhugaadhaa eessatti iyyuu afaan koo fayyadamuutti carraa argame hundumaatti gara duddubaatti hin jedhu sun garuu akkuma sila jedhee na argaa jechuuf ituu hin ta'ini ofitti hin qaanoo yoomiyyuu jechuudha. Afaan kan keetitti yoo fayyadamte na argaa waan si jechisiisuu miti. Mana bichaa nama jira. Nama jira. Maal abbeen baatoota keessaa achumatti mana ijaarradhuutti achumatti gali. Du'ee bannaate keessaa bahi. Baay'een turoo mamma. Borfaadhee beekottuu dhabeen ba'a. Xiqqoo sin bannaate. Wantaan keessa jiru natti beeka. Hin bu'e. Ibu'e bakka. Harkatti qabadhu. Harkatti qabadhu. Firaashii. Maalii bannaatii naa bahitti deebi. Deebii kottu torbee tokko booda. Maal sa'aatii sadii taa'ee sanna ga'a. Beesi kamallee. Taa'ee kamallee dhibee. Adii dambisee. Amma sa'aatii sadii dura dhuftee jiti. Kan erga guyyaa sadiitii deddeebi'u jiru. Amma tiriiniitii torbee tokko booda deebii kottu. Waa'ee baay'ee dagamaa tokko argadhila. Hin ariifataa miti lama egaa baay'eetti lamaan deema. Fiilmii muufachaa jiraniyyuu. Mee maal daawuloodii si godhu? Pooppoo daawuloodii naa godhi. Yerootti haa fayyadamnu. Yerootti haa fayyadamnu. Qabee dhabaa baadhee qixxaa cabaa baadhee urgeessaaf caacuu baadhee guula sinitti baase ilmoo dhabaa ilmoo naa kenna. Ilmoo waaqan nu kennee nuti si kennine abbaa gadaa guula nutti baaste. Sirna guddisa kennaatii Oromoon ijoollee yeroo guddisa waliif kennu akkanatti waliif kennaa hanga dhumaatitti haa ilaallu. Sabuu kan waaqati ilma waaqan namaa kenna intala waaqan namaa kenna gudeedaa dhabe guddifatee ilmi kun ilma isaati warri kenne mucaa kanatti hin gaabbu mucaa warra sana ni matu haadha sana ni matu abbaa sana ni matu akaakayyuu sana ni matu wasiila sana ni matu eessuma isaa ni matu adaadaa isaa ni matu obboleessa isaa ni matu obboleessa kana himata haadha kana himata abbaa kana himata warri kuni mucaa kana kennee yoo gaabbe seera hodaatu tumaa caffeetu irra oola waraanni dhufe dammi dhufe cuubanni dhufe aannan reetuun dhufe bassoon dhufe seerri Oromoo dhiyaate waraanni dhiyaate namni kana diige waraanni duukaa deema. Akkanatti waadaa galchuu namni waadaa kana diige abaarsa kana fudhata.
mucaan kun weessuma warra kanaati akaakayyuu warra kanaati warra sana ni matu ilmi guddifataa kaleessa jira kallacha baatanii guddifachuuni caacuu baatanii guddifachuuni callee baatanii. Ijoollee guddisa yeroo waliif kennan aadaa Oromoo keessatti cal'isanii osoo hin ta'in haala amma ilaalle kanaan sirna guddisa kennaa kanaan walii kennan jechuudha. ከኦሮሞ ባህል በጣም የሚገርመኝና ምናልባት ለሌሎች ሀገርም ትልቅ ተሞክሮ መሆን ይችላል ብዬ የማስበውን አንድ ባህል ልንገራችሁ። ጉዲፈቻ ኦሮሞ ባህል የጉዲፈቻ ስርዓት የሚከናወነው ከብሔሩ ወይም ከሃይማኖቱ ውጪ የሆነን የተቸገረን ልጅ እንደ ራስ ልጅ አድርጎ አይደለም ከራስ ልጅ በላይ አድርጎ የማሳደግ ስርዓት ነው ጉዲፈቻ። Aadaa Oromoo keessaa kan dinqisiifadhuu fi biyyoota biraatiif fakkeenya guddaa ta'a jedhee yaadu guddifachaadha jedhaa jira sirriidha. ፕሬዝዳንቱ ተጫዋቾቻቸውን አስረገዙ። አፍሪካ ፉትቦል ኒውስ እንዳስነበበው በካሜሩን ከ18 ዓመት በታች የቮሊቦል ተጫዋቾች ቆነጃጀት 5 ልጃገረዶች የሀገሪቱ የቮሊቦል ፕሬዝዳንት የሆኑት ቤሎ ቦርዳን በተመሳሳይ ጊዜ ማስረገዛቸው የስፖርት ቤተሰቡን አጃይብ አስ ብሏል። የሀገሪቱ የስፖርት ፌዴሬሽን በበኩሉ ዜናውን እስከሰራንበት ድረስ ያለው ነገር የለም። ሆጉ በዲቴ ስትሂማን ፊራ ዲቡ ፊረከቲን በዲቴ ስሬሱዳፍ ኢትዴቢ ፍላሊቲ ያደ ነምኒ ስትሂመ ሰንፉደዱ ነገና ጅራዱ ofirraa dhiibuu irraa badii keenya osoo ofitti fudhannee baay'ee faayidaa guddaa qaba. Viidiyoon itti aanu Caalaa Bultumee waa'een isaa torban kana sooshaal miidiyaa irratti baay'ee dubbatamaa jira. Mee maa inni haa ilaallu. Wallisaa Caalaa Bultumee sirba dhiisee gara amantaatti deebi'ee jedhamuun miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo dubbiite. Yeroo namoonni hedduu wallisaan kun sirba dhiisee gama amantaatti deemee jedhanitti Caalaa Bultumee albamii hojjechaa akka jiru odeeffanne. Amantii dhiisee raayii gara amantii ani harka caalu sirba caalaa faarfannaa baay'ee dhaggeeffadha. Amantii akka barbaadetti jijjiirachuu danda'a namni kamiyyuu. Amantiin kan dhuunfaati kan abbaati. Haa ta'u malee Caalaa Bultumee nama waan guddaa ummata keenyaaf ummata Oromootiif hojjete. Weellisaa cimaa Oromoo waan ta'eef waa'een isaa akkanatti ol ka'ee dubbatamaa jira. Anaaf amantiin hafuura. Waggoottan dheeraaf aartii Oromoo keessatti maqaan isaanii kan ka'uu fi qabsoo Oromoo keessatti maqaan isaanii bal'inaan kan ka'u wallisaa Caalaa Bultumee kaleessa mana amantaatti argamuun dubbii ijoo taheeti jira. Wallisaan kun darbees mootummaa wayyaanee namoota dhiiga dhaaban keessaa tokko turan. Hordofaa amantaa kiristaanaa isayyuu damee pirootestaantii kan ta'e wallisaan kun kaleessa mana amantaa waldaa Araaraatti raajii Masarat Taayyeetiin yoo kadhatamuuf suuraa waldaa Araaraatii bahe ni mul'isa. Mee yoo faarfatu haa ilaallu. Maaltu sirra naa toleetu sirra naa jaalee sargama. Gafna bejatu natti hiikte nadifne guyyaa warkama yommutti baana tulfaate yaadoo dhabe bittisu tulluu garqabaa dhufte naafi hirree kee homtuun ittisu bakkaadhaaf abbaa obboleessaa fira hin abbaduu lakki hin abuwwaa situ jira. Kaffee Tufaa waa'ee amantaa Caalaa Bultumee irratti waan barreessetu jira haa ilaallume. Amantaan kan abbaatii mirga keetti Caalaa Bultumee baga waan hawwite argatte. An siif gammade sirbas itti fufuu ni dandeessa. Gooftatti amantes arrabsoo namootaa sodaachuu baannaan gooftaan maaf sirbita siinin jedhu. Jedhee barreesseefi jira maal jechuudha. Amaloota dhiiraa jireenyaaf sin barbaanne yeroo hundaa waan fedhii malee waan si waliin ciisuu malee waan jireenya fafoodhaa si waliin haasa'u. Akkamitti harree binnaa, akkamitti farda binnaa, akkamitti shunkurtii binnaa, akkamitti maatimee binnaa, akkamitti horsiifnaa, akkamitti oomishnaa sin gaafatu waa'ee ciisaa fi hirribaa malee jechuudha. Ammallee deemii hojjedhuu fiti buddeena biti rifeensa ciradhaa ebelu suuf uffatee ebelu akkasii uffatee ebelu akkasii diratee malee waan kana walirra kaayadhu walirra buufadhu boruu waan takkaan godhannaa siin hin jedhu. Viidiyoo kanneenitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a. Yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.